Nagaa akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota keenya. Viidiyoo keenya har'aatiin akkaataa Gmailii yookiin immoo iimeelii keenya itti banachuu dandeenyu isiniif qabadhee dhufeera. Haga xumuraatti nu waliin tura. Namoonni keenya iimeelii yeroo baay'ee akka salphaatti ilaalu. Iimeelii yookiin Gmailii yookiin immoo Google Account kan jedhamu kun faayidaa baay'ee qaba. Appilikeeshinoota garaagaraa buufachuuf, sooshaal miidiyaa garaagaraa ittiin banachuuf, namootaan faayiloota garaagaraa wal jijjiiruuf, walumaa galatti hojii onlaayinii kamuu hojjechuuf iimeelii sirrii fi kan nageenya isaa eegame qabaachuun dirqama jechuudha. Har'a iimeelii sirrii akkamitti karaa salphaa fi ifa ta'een banachuu akka dandeenyu isinittiin agarsiisa. Jalqaba hordoftoonni keenya moobaayiliin fayyadamtan yeroo hunda ani appilikeeshinii Google Chrome waanan fayyadamuuf bilbila keessaniin Google Chrome erga bantanii booda gara gubbaatti tuqaa sadan irra gadee jirtu tana tuquudhaan deeskitoop saayit yookiin immoo riikwaast deeskitoop saayit kan jettu kana irratti raayit gochuun deeskitoop saayititti jijjiirrachuun waanan dabarsu hunda ilaaluu dandeessu jechaa amma kallattumaan gara viidiyoo keenyatti deebina. Jalqaba Google Chrome haala kanaan bananna. Erga Google Chrome haala kanaan banannee booda maannaan asitti dhufnee Create Gmail Account jedhu kana tuqna jechuudha. Erga isa tuqnee booda Create Gmail Account jedhu kana kennaanii na booda nuu fidaa. Asitti dhufneetti Create an Account asitti isuma kana Create an Account jedhu kana tuqnaa jechuudha. Erga haala kanaan tuqnee booda waa lamatu nu dhufa yoo duraan qabaannu ta'e sign in nuun jedha. Nu garuu amma akkaawuntii haaraa yookiin immoo iimeelii haaraa banuu barbaanna waan ta'eef asitti gad dhufnee ishee jala kanatti Create Account jettu kana si'a tokko kilik goona jechuudha. Erga kilik goone booda asitti filannoo sadiitu nu dhufa. Eenyuuf banuu barbaaddan? For my personal use, for my child, for work or my business dha. Kanaafuu nu amma barbaadne biizinasiifis miti, ijoollee keenyaafis miti, an barbaadne ofii waan ta'eef for my personal use kan jedhu kana tuqna jechuudha. Erga isa tuqnee booda waan barbaadne banuu dandeenya iddoo kana dhufne jechuudha. Asitti dhufee tanaan Harar jedhaanii asitti immoo dhufee tanaan tuubeedhaan jechuudha. Haala kanaan Harartuu jedhee maqaa kee haala kanaan banachuu barbaada jechuudha. Isin hin barbaadan maqaa koo barbaadde maqaa keessan maqaa barbaadan akka barbaadanitti banachuu dandeessu. Erga kana banannee booda next nan steepii achaanutti darbuudhaaf. Steepii itti aanu kanarratti immoo basic information enter your birth and gender. Guyyaa dhaloota keenyatti fi saala keenya asitti goonna jechuudha. Asitti ji'atti dhalanne goonna. Asitti fakkeenyaaf Apriliin jedhaanii deeyisaa 12 jedhaanii asitti immoo baran itti dhaladhe kanarratti hiiran jedhu kanarratti immoo 1987 tanaan haala kanaan guuttadha jechuudha. Kanaafuu ji'a guutee, guyyaa guutee, bara guuteeraa annaaf himaanni saala asittan guutaa asitti meeliin jedhaanii haala kanaan erga guunnee booda asitti dhufneetti next jedhu kana tuqnaaf steepii achaanatti jedhuudhaaf. Steepii kanatti maal nuun jedha? Choose your Gmail address jedha. Pick a Gmail address or create your own. Kanaafuu kana keessaa kan Google nu file kana lamaan kana keessa tokkicha filachuu hin dandeenyu yookiin immoo ofii keenyaaf create godhannee ta'ee uumachuu ni dandeenya jechuudha. Ani garuu ofii kiyyaaf create godhachuu waan hin barbaanneef anumaan nu file kana keessaa tokkicha filadha jechuudha. Ani file kana keessaa tokkicha filadha. Kanaafuu ishee jalqaba kanarra dhufee tanaan next jedhu kana tokko jechuudha. Tokkoffaa kana filadhe. Kana booda paaswordii kee guutinaan create strong password. Asirratti paaswordii gisee guun paaswordii jabaa kan lakkoofsa fi simboolii garaagaraa kan wal make akkasumas immoo qubee garaagaraa kan qabu odoo fayyadamnee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu asirratti paaswordii keenya guuttanna jechuudha iddoo kanatti. Bakki paaswordii jedhu kana dhufee tanaan paaswordii mataa keenyaatti barreeffadha jechuudha. Kana booda next jedhu kanan tuqaa. Kanaan booda amma akkuma argaa jirtan kana nu banee jira paaswordii keenya akkanirraa fanne qabannaa. Kanaan booda iddoo kanatti bilbila keenya galchina jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keenya asitti guutayee nuun jedha. Kanaafuu lakkoofsa bilbila keenya itti guuttanna jechuudha. Erga itti guuttannee raawwannee booda next naanii jechuudha. Kana booda koodii nu ergee jira. Koodii na erge kanan dhaqee achirratti itti guuttadha jechuudha. Kana booda maal jedhaani? Next jedhani jechuudha.
isteeppii biraatti na ceesiseen jiraanii. Kana booda asitti add recovery emailii jedha. Recovery emailii itti guutuu dandeessu isin. Yoo hin barbaanne immoo dhiisuu dandeessu jechuudha. Kana booda as feetan skip jedhan jechuudha. Isteeppii kanarratti maal jedhaa? Review your account info nuun jedha. Sirrii ta'uusaa erga asitti cheekune booda isteeppii biraatti nu ceesise sirriidha jennaan jechuudha. Asitti dhufeetan I agree jedhu kanaan tokko jechuudha. Kana booda isteeppii biraatti ceesisaa jechuudha. Kabajamoo hordoftoota keenya amma akkuma isin argitan haala kanaan Gmail keenya isa sirrii kan nageenya isaa eegame nuu banee jira. Meeseejii nu ergeera jechuudha Googiliin. Kanaafuu meeseejii nu bane kana xuqneet waan inni jedhu wajjin dubbisnaa jechuudha. Haa jedha. Your new account comes with access Google products jedha. Kanaafuu haala kanaan Gmail sirrii haala kanaan bannee jirra jechuudha. Isinillee haala kanaan email sirrii banachuu ni dandeessu jechuudha. Amma xuqnee namootaaf yoo waan erguu barbaannu ta'e iddoo kana dhufnee kompoosan jedhu kana xuqnee ergina. Wanta namoonni nu ergan immoo ilaaluu barbaanne iddoo kana dhufnee inbooksan jedhu kana ilaalla. Namootaaf ergamnu waan hundumaa as keessa dhufnee ta'e impoortaantii wanna barbaanne as keessa dhufnee irra gadee kana keessa dhufnee wanna barbaanne haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Kanaafuu emailii sirrii haala kanaan banannee jira. Haala salphaadhaan yeroo gabaabaa keessatti haala kanaan banannee jirra jechuudha. Asitti barbaanne fakkeenya isinitti agarsiisuudhaaf namoota erguu waan faayilii garaagaraa namoota erguu barbaadan iddoo kana dhuftanii tuu'ettu asitti maqaa nama emailii nama erguu barbaadan isin irratti barreessitu jechuudha. Emailii sirrii achitti erga barreessitanii booda taayitilii waan ergitanii sana asitti barreessitanii bal'inaan immoo waan erguu barbaadan erga barreessitanii booda iddoo asitti faayil jettu kana dhuftaniitti attaachitti gootanii faayilii kana erga isinii galchee booda iddoo kana dhuftanii sendettuuni kan namoonni seenee ergamu inbooksan jedhu kana keessa dhuftanii ilaaluu dandeessu. Kabajamoo hordoftoota keenya viidiyoon kun akka isin fayyadu abdiin qaba. Chaanalii keenya haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Yaada fi gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti naa barreessaa. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti turtii gaarii.